أصلي النساء براتنا تكلم نجوما فياكتي باقي لما سجالة توصلك سيفتنا ما يرون باقي سبكت أجي فتوجارة راتوكو أصلي جربا دكتور ورمون قبل ما بيا China تسلم جت وقاعدة بتوما برات توكو يوم بيني وراتو نجا أصلي كي جسون تو تليان ركبوريزا نواني باقي بيكان بيتاني نما يسمى بس وقاعد يجمع ترى بيا China تبرتنا نجرو دكتوري ورمون قبل ما دكتورون يدون نجراني وقاعد يجمع ترى برا لبيتا أكسي نجا قبل فيانا نجا وقيت تدلو أروك باقي نجا أنو تكتاك كنا درانو مني كنا إنجالا تو غندا مراتو تاجري لما سيفا يدموندا and by the way kaba kense akuma Facebook accountin fake makake din by ejeru kunchala meti nama birati jechu ture guya live serge usani moka charata e khara jirat jawate mo welcome jere by am one day do full injurta baga jirate by ni riba kensa godan sa yiti jara lati wa bakauman ken argame hundati ustani argamun باقي نقوم تشيسا يرود إيرا دوري هاتو وراك كاتكافا ماله أرتستوني كنا فيسبوك ما فيجي يو غرغودا هنكاباني يا كنا مو كرا يوتيوب كرا فيسبوك تين ميديا هندان تفاجر تاني ويلكم إسمه نيرا باقي نجايان جنيرا باقي نجايان لا ويلكم بدل Bagaimana nih dia diru? Mehasa, ini tu jira, dinaul, jirta. Contoh ni, anawalin taati Oromo agar garun jecha jirani, anoman namne kaba. Ajan tu masan ya, di cuma je cubar pada, malah atibar nuf kalena, matan ke nuf kalena. Asli onne sabah dici wae ummata Oromo Borana belae akkasumas naannoo Arsiilixaa akka Walloo Arsiin gara Arsiitii fi Baalee ummanni keenya beelaa jira. Oromoon ilmoodhuma qabutti iyyata yaanni namoota hedduu waan natti deddeebi'eef waan kibbeen akka malee naa barreeffameef waan suuraalee hedduun argamaniif waan baay'ee garaa nama nyaatu boqonnaa na dhoowwe har'a ani live ba'ee isin jechuu barbaadeen isiniin jechuu barbaadeen warri asirraa daawwattanii fi namoonni asirra jirtan iddoo jirtanii Oromoo rakkate kanaaf haadha ilmooshiitiif waa gochuu dhabde kana sababa hongeetiin kun immoo balaa uumamaati balaa siyaasaas miti balaa namni tolchees miti balaa uumamaati waan ta'eef akkamitti sabni keenya waliif dhaqqabuu danda'a kan jedhudha. Gama keessaniin maaltu deemaa jira? Nuti waa yaadni qabna iddoo kanatti namoota beekamoo ta'an akkaawuntii isaanii fi anis waan yaadeeftu jira waan ta'eef uummata sanaaf kan koo qofa hongeesse homaa walii hongeessu waan ta'eef Oromoon bakka jiru iddoo jiru saba isaa kanaaf saba isa guddisee saba iddoo kan isa ga'ee ulfina isa ture kanatti ulfina horuu haadha beeloftee beela baasuu akkamittiin dandeenya akkamittiin loon Oromoon qabu Oromoon saree isaa lafa isaa fi ilmoo isaa fi horii isaa irratti abbaa fedhan jaalatu waaqaan immoo loluun danda'u waan ta'eef akkamittiin waan kana hambisuu dandeenya kan jedhudha. Yaadni irraa leenca koo maal qabda wal qindeessanii akkamittiin addunyaa irratti waa karaa influential gochuu dandeessaniin nuti gama dandeenyu biyya keessattis alattis karaa dandeenyu yoo waan gaarii kana saba kanaaf hojjenne jedhee yaade. Ilma biyyaatirraa eegamu ilma sabaatirraa eegamu. Tokko farati daawwattoonni keenya nama gara kuma asitti sin argaa jira. Jabaa ofii abbatu jabeeffata. Qeerransoo gaafa master pilaaniti caalaa namni hin beekne jiru.
hundi keessan taap koppilinki godha akka akkaawuntiin isaa jajjabaatu godha isinin jedha namoonni dhugaa caalaa jaalattan jaalala qofaa mitillee jabeeffadha jaba Oromoon qabdu keessa nama tokko taap godha hundi keessanuu koppilinki godhaa fi osoo waan biraayyuu taate yoo namni deena meeqa gaafatan yoo xiqqaatee sa'aatii banatayyuu fakkaatu taapin keessanii quba. Warra Gondar tunu daawwataa jiraatti fakkaate I think kumni keessan akkana mukka tarumaatu tuqa. Itti aansuudhaan immoo yaadichi yaada baay'ee bareedaa fi yeroo ammaa nurraa eegamu nuti maal godhaa turtan gaaffii ati jettee fi dhugaadha warroota ati maqaa dhoofte kana ka Arsii kana dhugaadha nutillee yeroo baay'ee nutti deddeebisaa turani ana akka mataa kiyyaatitti dhalataa Arsiiti ijoolleen muraasni karaa keessatti gargaarani public godhuu mootu xiqqashoo naannoo hundi waan rakkoo keessa jiruuf waan gandi biraa ati sagalee ta'aniif koofillee fide nuun jiraniif waan jiruuf akka mataa kiyyaatti saniif hin dubbanne iyyuu Boorana Wallaggaa Harargee kanneen sagantaa qabnee hamma humna kennaa sagalee ta'aa turre rabbi isaanii kabaju Oromoon heddullee waan qabanirraa kennataa turanii warri waadaa seenee waadaa nyaatellee jira kanamni wal keessa jira ammaaf immootu ummanni keenya baay'ee gara toomii kanaaf immootu isteempii ittiin gargaaruun barbaachisu walitti himnee akkuma duraanii irra deemnee ijoollee keenya mariisifnee guyyaa tokko mana keessatti itti kaanfaanis jiranii ijoollee dhiyoo kana gargaarsisanii wadaajota irratti wal agarreen turre waliin sagalee taasii turre rabbi isaanii haa tolu abbaan qabeenyaa bishaanii tokko waan durra adda erga guyyaa lama sadii akka gargaaramu goone booda itti kaafnellee gaafatan kallattiin tiktaakii masalatti wal agarre silleen baqarra wal agarre namni gaafa bal'oo yeroo wal arguu dhabeeyyuu gaafa rakkoo akkanuma dhufee wal arga nuti wal malee homaan qabnu abbaan fedhe waan fedhe deeggaruu danda'a paartii fedhe deeggaruu danda'a suni ilaalcha ka walitti qabnu immoo oromummaadha Oromoon waan waliin dhabe malee waan irratti wal dhabe qabu inni waan wal dhabe ta'ee gamaa gamanaa waan waliin jedhullee caalaan asiin karaan keenya karuudha karaa waan dhabe argannu karaa bahaatii yoo deemne nuu karuudha yoo jedhe inni biraa moo lakki karaa bahaa fagoodha dhihaan karuudha inni biraa moo dhufe lakki kaabaan karuudha inni biraa moo kibbaani ilaalchaa jechuun wanti irratti wal dhabne malee Oromoon waan waliin dhabe waliin barbaadata waan arganne nuti amma waan arganne jabeeffanneetu waan dhabne waliin barbaadanna soo kanaafi wantoonni duraan waliin jedhamaa ture waggoota lama sadan darbatullee ilaalcha malee eenyummaa kenna miti nuti waan fene yoo taane Oromummaa walitti qabna Oromiyaa irraa dhalanne Oromiyaa keessatti awwaalamna jechuun namni ajalaaf yoo olii gad deemu kun baratti du'ee kun Ameerikaa du'ee kun Kanaadaa du'ee inni sunillee Oromoo ilma Oromoo tokko amma asitti osoo kanatti nama tokko nama Oromoo tokko makiina dha'ee Oromoo tokko makiina dha'eetuma nama kanuutti jirutti dawwalan Orogidaan pilarra hiriyyaan kiyya mucaaree masara ture suni Ridwaan anaan baay'ee hiriyyaadha ijoollee biyya tokkooti baay'ee walitti dhiyaanna naannoo tokko galla akka carraa ta'e boorsaa gate boorsaa fi mattaawaqaa jettanii biyya keessanitti waraqaa eenyummaa biyya kana ittiin jiraatu gate yeroo gatu silkii isaa cufaadha anaanuu walquban qabnu bakka itti gateen beeku anatti dawwalanii jechuun barbaadanii konkolaatan dura anatti dawwalan osoo wanni birallee muudatee akkasuma jechuun nama biraatti hin dawwalle si galee akkasuma nuti Oromoodha yoo irratti waa taate dirqama jechuudha Oromoo beelee Oromoo rakkate Oromoo akkasi waan dirqama qabna jechuudha si galee soo kanaafi yaada bareedan dhuftee yaaduma sabni keessirraa eeguun dhuftee muuziqaa keenya gadda galgala dhageeffataa ture waan bareedaa gannuu dhiifte ijoolleen meelbaa YouTube jala seena muuziqaa isallee laayik godhaa dhageeffadhaa ni gargaara haala dumbijjeessa nuti yoo ofillee qabaannee kennuu baanneyyuu hawaasa nu jaalatu ka maqaa kennan kennu baay'ee qabna si galee sirba kanan baasiin malee deeggartoota warra amma maqaa ittiin kenne osoo ati jette bakkaan hin jirrettu hin jira warri kennan deeggartoota ni qabna osoo nama arrabsinu ka horan osoo isin faamsinu osoo isin arrabsinu deeggartoota horanne warra feemasii kana osoo kaan arraba addaaraa goonu osoo kaan faarsinu warra horanne baay'ee qabna beekta
deeggartoota sirba qofaan qabsoo qofaan qawwee dhukaasuu qofaan hin horatan nuti amma osoma warra gurguddaa nu olii kana gamaa gamana suuraa isaanii ariinu deeggartoota baay'ee qabna warra lubbuu nuu kennan. Galatoomi asliikum dhugaa waan bareedaadha. Yeroo tokko beekamtiin karaadhuma haqaa karaa dhugaa qofamti kan dhufu. Argite yoo ta'e faranjoonni yeroo tokko pirezidaantii yookaan bulchiinsuma arrabsu beektaa itti ba'anii har'a inni mana ajjeesa jedhu akkamumatti ajjeefatan intarviiwuun jechuudha beektaa. Nan ajjeesa homaa qabu. Siigalee kanaaf yeroo tokko ol garagalchuunis gadi garagalchuunis bareeda. Fakkeenyaaf taateewwan ta'an kamiyyuu gaarummaa duuba hammeenya jira. Hammeenya duuba gaarummaan jira. Si beeksisa jechuudha. Karaa tokko qofaan namni keenya maal inni akkuma qocaati. Yoo arrabsame akkas keessatti shuguggeedha beektee yoo faarfame qofa jaallata kun amaluma Afrikaati. Caalaa bultumee sana keessa hin jiru. Arrabsuu keessaa waan baradha. Faarsuu kan na faarsuun na jaallatu. Kan na faarsus kan na arrabsus qixuman irraa baradha siin jechuu kooti. Kanaaf suni cimina barbaachisaa. Erga akkas ta'e maal qabsoofte irree saba keetiif deebii kan si arrabse hundaaf deebii kennitas yoo ta'e kan si jaje hundaaf deebii kennitas yoo ta'e hojii saba sanaa dhiiste waan biraatti seentee jechuudha. Amma aniifati qilleensa qabannee mee Mubarak Musamma Mubee. Caala baga nagaan nuti gara TikTokitti kanaan duratti argee fooloo si godhee maqaa namaatiin namni banataa nama biraati moo'een Cek gochuudha cinqamaa ture lamma ijoollee ishee irratti godheen naanni dhufee ana dura Nasraanii artistiin keenya kabajamtuun Nasraa Gursum dubbattu akkasuma reediyoo Adam tokkos nagalchisiin jedhaa jira. Nasraan geessifattee naan dubbadhaan. Reediyoo Adam. Okay. Dubbadhu mubee xiyyeessibootaan dubbadhu. Hayyee galatoomiga. Egaa yeroo dhimmi gargaarsaa yookiin immoo waan akkasii kun ka'e yaadatamuun keenya hinaafu jiraannee miti yoo katarraa ta'e duuneyyuu yaadnati ittiin dhufte baay'ee na gammachiise waan nama gammachiisu bakkee natti maqaa jaraa wawwaamaa turte amma dhugaadha rakkoo baay'ee nama gaddisiisu akkaan nama gaddisiisudha. Video akkuma tu jette video suuraalee adda addaa keessattuu kallattiidhaan gara naannoo Booranaatti natti argamaa ture. Dhugaa baay'ee qalbii na tuqee gara sanatti tu hin deemin dura Oromoon yoo waan fedheyyuu ta'e bakka rakkootti waluma bira jira. Yaada kana fudhattee dhufuu keetii fi hedduun gammade hedduun natti tole. Waa'ee rakkoo uummataatti yoo deebine immoo uummanni rakkoo inni biyya keessaa itti jiru quba qabna hunda isaa akkaataa isaatti hojjechiisti muu dandeenya haga biyya jiftuudha jettutti jechuudha. Qalbiin keessan biyya jiraatutti. Qalbiin keenya biyya jira. Biyya namaa keessa jiraannusi yoo biyya keessaa nagaan jiraate malee nu bakkee teenyusi nagaan qabnusi galee fayyaadha qaamaaf nagaadha baanee galla. Irrabna garuu yoo biyya keessaa nagaan jiraate malee nageenya hin qabnu. Fakkeenyaaf amma naannoo Booranaa naannoo Wallaggaa keessatti akka rakkoon buqqa'uu wanni adda addaa dhufeen gargaarsa sanarra ture utuu sanaan jirru immoo naannoo Cinaksanitti ammas uummanni Somaaliyaa bakka rakkinaatti akkuma durii yoo bakka fidetti wallame bakka rakkinaatti wal gateen beeku Oromoon. Akkuma tu jette amma Caalaa Bultumeetti duulama Waarikitti duulama Nasratti duulama inni kun waan salphaadha. Garuu Caalaa rakkatee yookiin immoo Caalaa rakkoo geetu jedhame akkuma kaleessa argite fakkeenya wayii dubbadhu laata. Akkuma Taakkalaa haga ta'e uummanni waa'ee siyaasaaf jecha xiqqoosi inni baani. Fakkeenya kana olii wannan fidu hin jiru. Akkuma beektu siyaasni uummata addaan qoodee jira. Taakkalaa warri mormu hedduu jira.
garuu gaafa rakkoon gara biraatiin irra geessu ummanni hin callifne. Warri biyya keessaallee carraa kanaan dhiifama naa godhi. Warri biyya keessaallee atillee namoonni biraallee Oromoon hagam akka saba miskiina ta'e saba gara laafessaa fi egaa kana illee dubbachuu waa'een taakkalaa sun dubbatu afaan qaba wannichi afaan qaba dubbatu saba kanaaf du'uun kabaja miti gargaarsisuu waa'ee gargaarsaatiin fudhattee gadi ba'uu miti utuma saba kanaaf hojjeefte iyyuu xiqqoodha dhugaan sitti maan bakka jiru siyaasni addaan hin qoonne amantiin addaan hin qoonne keenyumatu keenya jedhee mootummaa biyya bulchaa jiruuf yoo kun fakkeenya hin taane wallahi haqni ummata miskiina kana eenyuun hundiitu si galee amma mootummaan yookiin ummata jibba ummata jaallataa hin jenneen dhiifama na godhe nama siyaasaatii miti Oromoodha du'uun si galee an dhugaan sitti maan nama siyaasaatii miti nasraan sin beektee eenyuun beeka siyaasni nan tuttuqan bakki ani itti waamamu asittuu tarii mubaarak jennaan nama sheernatti godhan si galee bakka akkasitti na barbaadani bakka gargaarsaatti bakka siyaasaatti nan dheessaan itti seenuwan si galee waan ummata tokkoomsuu miti siyaasni kanaaf irraan deemaan waan takkalaa uumaa sun yoo warra alaatiifis warra bakkeetiifis barnoota hin kennu ta'e awwanni barnoota bara 2023 jennu akka keenyaatti barnoota kennu hin jiru mootummaa biyya masaraa jiruufis hidhataa gandaatiifis akka sabni isaa yoo maaluu ta'e isan ganni beekee fi irraa calluma jedhama ammas jarris dhugaa qabu wanni jarri akka illeetti gurra jalarraa gurra rabuutanii ciisanii fi sabni keenya gara laa itti gaafa dhume itti gaafa banatu ana banachiise tiktookii wal arganne akka taphaa bilbilaani masarat dhaabaa waliin natti dhufe mana keetti adda gargaarsa gochuu biyyannaan manni mana Oromooti akkamumatti na ajaju malee akkamumatti eeyyama na gaafattu hin jedheen baay'ee gammade tiktookii banadhu ati hin jedheen tiktookii banadhu tiktookii keenya gottu si guddifnee uummataa wal si barsiifnee gara tiktookii kana jira hawaasni kee jennaan tolee dheebanatee guyyaa nama tokkotti 5,000 jaagalee kan Booranaa sanas ta'e kan sa'aatii masaraan Oromoo urgaa jettani sa'aatii biyyi Oromoo urgaa jettan kana keessa ilmi Oromoo beelaan du'uun qaanyiidha bari rasaasa sana yoo wayya si galee qaanyiidha kanaaf warri si jala diqqaa dhufee dhaggeeffata jedhetanii nuu jabaadhaa dhala Oromoon akka hin taanetti karaarra deemaa akka hin duune akka Booranaa sanatti kufee akka namni nuu jajjabaadhaati nus bakka kanatti hangara kootiin isin wajjinan jira kana caalas waa hunda. Nagaan gara sooshaal miidiyaa fi gara uummata keetii dhufte siin jechuun barbaada. Nama lamatti biraan waan ta'eef ijoollee si dinqisiifatan jaaratan hedduu jira. Ijoollee galchii daalachaan fa'aa jiranii soorettiin fa'aa makiin fa'aa ijoollee hedduu jira. Nama lama fuudha waan ta'eef tarata. Achara maalitti roobaa fi caama keessa baay'ee nu qorraa ture. Ati nu dhufuu keetti baay'ee gammannee jirra. Muuziqaa kalee nu gadhiiste baay'ee nu tole onnee keenya nu seenee waa meeqa nu yaadachiise baqa waan silaa nuti sitti waggaa 2-3 4 sitti iyyaa turre hunda kalee nu cuftee jirta ammallee hawaasa kee kan naannoo garagaraatiif dhumaa jiruuf gabbaatee osoo uummanni keenya siyyaamin quuqamni gaafa rakkoo akkuma gaafa master pilaaniidha sitti dhageemee uummanni kiyya kufaa jira buqqaa jira dhumaa jira jettee miira keessa galtee sammuu teetiin eenyummaa kee jabeeffattee gara hawaasa kee kan lafa kufe kana bira dhaabbachuuf dhufuu kee baay'ee si galatoomfannaa baga nagaan dhuftee siin jechuun barbaada yeroo dheeraallee yaammachaas turre yaa caalaa keenya siis qeeqaa turre dhugaa rabbii maaliif waan si jaalannuu fi adda durummaan Nasraa Bulsuma akka mataa kiyyaatti koomantii si barreessaa viidiyoo sirra waraabaan ture nu dhaqqabii nutti kootu caalaa keenya jechaa turre. Gaa seenaan ati gaafa master pilaanii nu bira keessee osoo nu garaan dhumiin osoo sanitti obsinu har'allee gaafa nuti akka maletti rakkanne dhuftee nu bira dhaabbatte yaa caalaa rabbi umrii si haa dheeressu waa hedduu keessaas dabarte hedduu dandeesse. Sammumateetiin jabina keetiin ammallee nutti dhuftee jirta caalaa keenya kana caalaa onuun siin jedhu
nun deemis jala deemaa fi sira seenaa turre kunooti ni jira mubaarak qofa namni sitti yoo ta'e malee sigale kun hundi jaalalateeti kanaafi ummanni hundi dhiifama sii godhee jira atiitu nu keessaa fite osoo nun ta'in ifuma keetiif nu keessaa fixee jirta baga nagaan ammoo yeroo takkatti miira keessa galeetiin tuttuqaa ture adilee naan deebisne si dura taa'uu filee na qaanfachiisa miira keessa turrees ni beeyta yeroo takka takka immoo qabee beeyta karaarraa waatu qabee nama baatu haalli jiru nama dogoggorre immoo gaafa hojiilee ta'e tanii siin beeku akkaan si beekutti si arku artistiin bakka fedhe dhaabbatu inni isuma jijjiiraman qabu akka waan immoo ifi namni nama ergatee tokkotti hawaasilleen hawaasa haan immoo namni sirritti wal beenu itti koo xiyyaaf ammallee uummata biratti dhiifama guddaan si gaafadha naaf hubatta jeetii yaada waan yeroo isa waan san dubbanneef irra caalatti miirri hiriyaa keenya kana biraa deeme ati anaaf moodela kooti baay'ee si'i kan martuuti Acaaluudha Jaamboo haalaan keessan anaaf moodela kooti maaliif deebiin hangafti waan fedhe yoo dubbate utusuu waatti hin deebisu beekte. Galatame guddadha. So dhugaadha keessa kootiin siin jedha guyyaa tokkoni nama tokkotti qabame hin beeku maaliif seete ani eessa akkan ka hin beeka eessan akka ga'uuf deemu waan hin beekuuf dogoggoroota xixiqqoodhaan namootan jaaladhu hin jibbu'an ilma namaatii emotional taata waan sitti dhufu yeroo tokko control of gochuu dadhaburraa yerootti ani sunuma godha wantoota ati gootu kana kan koommoo akka wanti sanaan ibsite toon taane ana bira wanti jira kallattumaan mana dhaqa so eenyuma biraan jira haadhoo koo ani baay'een si jaaladha guddaan si kabaja biyyaa takka caalannatti buufatee irratti si yaada keenyadha ummati keenya Booranaa utuu nuti jirru beela'uun qabu hundi keenya bakka jirrutti akkuma kee kana isin dhageenya nuti ummata keenyaaf birmachuu qabna isiniin afdura buufannee waan nurraa eegamu waan gochuu qabnu hundumaa hin goona ummata keenya Booranaa qofaa miti yeroo ammaa kana akkuma tu duratti kaaste Walloorra rakkootu jira Karabaalee rakkootu jira Wallaggaa Bahaa Kiiramuu Amuruu Shaambuu har'allee ummati rakkoo keessa jira ummati mannirraa manca'ee qabeenya isaa dhabee har'allee lubbuutti gabbaraa jira kanaadhaa fi utuu nuti jirru ummati keenya rakkoo kana keessatti miidhamuun qabu yaada gaariidha nuuf jiraadhu nullee jirra hin awwaanna ummata keenyaaf haadeedhu qabna ulfaadhaadho galatomi haasaa dheeressuun barbaadu jabaadhaan jedha rabbi si haa kabaju baay'ee galatomi baay'ee ulfaadhu baay'ee yaada jajjabeessaa waan gaariitu deemaa jira jarana ani dhugaa dubbachuuf laayivii galeen beeku maaliif galuu sin barbaadu yookaan dhimma biizinesa dhuunfaaf osoo hin taane maaliif osoo hin taane addunyaa faana deemanii haalattiin nama ofii argatan namoota jajjaboo ofii addunyaarra jiran argatan namoonni ciccimoon dubbatanii baafachuu hin dandeenye kan gochaan agarsiisan immoo kan nu daawwachaa jiran jiraachuu danda'u abbootiin qabeenyaa warri mul'achuun feene hedduutu jiru Oromoo gargaaruun immoo Oromoo deeggaruun immoo biyyattiidhuma kana iyyuu mataa ishee yoo Oromoon hin jiraanne ishiin hin jirtu akka kootti dhugaa dubbachuuf sabni kun osoo lafeensaa laallamee daangaa biyya Itoophiyaa jedhamtu kana hundarra lafa keessaa tokko furameen ba'a. Kanaaf yaada gaggaariidha kaasaa jirtu yoo kolfaadhu rabbi isaa kabaju haadhoo koo. Social media kan ittiin namni wal arrabsu otoo hin taane waan akkanaatiif baay'ee murteessaadha.
kanaaf baay'ee gammadeeraanu anuu kana boodarra olee buluun kun oolu amma wanni kun galma ga'utti hin ciifnu hin ciisina saba keenya beela'ee dhaqqabu walii birmachuu walii yaaduu garaa walii laafuu kanadha ulfaadhu yoo sinsin gaggeessaa namoota biraa immoo galchaa hayaat hojiin ati hojjetaa jirtu ka dura hojjettillee baay'ee tokko nutti tola kaam hojjechaa jirtus baay'ee nutti tolaara kanaaf immoo haaluma kanaatti jabaa gaafa qiiqiin jiraadhu naas jaalannaa goota keenya waggaa kuma nuuf jiraadhu kabajaa baay'ee jaaladha goota kun nuuf jiraadhu haala jiraartu kun immoo waan faana jirra nuti illeeni Oromoon hundinuu si faana jiranii nuuf jiraadhu siinjaa qaalii keenya nama biraatiif jiraadhu garuu sargu keetiif nagaannaa turaan keessan baay'ee nan fedhan ture qaamaan in person si argu baay'ee nan fedhan ture carraatee illee si arguu dandeenya garuu har'as immoo karaa tiktokii dhuftee laabii seentii si argu kootti baay'ee gammadeera. Ummati Oromoo kun beektaa baay'ee masi jaallata. Ati qaroo ummata Oromoo bal'aa kanaadha. Gochaati ummata Oromoo kanaaf goote hedduu baay'ee humnaa ol kan ta'edha. Karaa qabsoos ta'ee karaa weelloos ta'ee karaa hundumaanii ummata Oromoo kana bukkee dhaabattee gochaati ummata Oromoo kanaaf goote baay'ee ammana kan hin jedhamneera jechuudha. So ummati kun baay'ee si kabaja baay'ee si jaallata nutillee anillee akka dhuunfaa kootiitti baay'ee si kabaja. Akkuma kanatti akkatitti fuftuun barbaada akkati jakee kana ummata Oromoo kanarraa kaasneen barbaada. Ummati Oromoo kun beektaati garaansa garraamiidha beektaati. Amma aarii amma immoo deebisee immoo garaasaa keessaan qabu. Oromoon immoo lafa citee dhukkuba beektee idda malee xannachi ni godha Oromoon gaafa mammaaku. Kanaaf kallattii hundumaan uummata keenya bukkee akka dhaabatu nan abdadha. Gara fuulduraattis immoo si wajjin jirraa jabaadhu. Kallattii hundumaan immoo si faana gatii jirruuf waan tokko shakkiin qabaatini. Warra kaaniif immoo yaada kenniini waan tokko namni waan meeqa jechuu danda'a haasa'uu danda'a gurra kenniinii fi ummati Oromoo akkuma tamma agartu kanadha barbeette si jaallata si kabaja baaqa. Kanaaf ati yoomii tanaan jabaatee ejjennoo kee itti fuftee dhaabattee amma dhumaatti deemuu sirra jira. Nutis immoo si kabajnaa si abdannaa jabaadhu weellooti amma dhiyoo kana gadhiiste kun immoo baay'ee namatti tola baay'ee kan nama onnachiisudha. Akkuma kanatti itti hafuufuun jedha. Kana caalaa wanta biraa wanta dubbadhu hin qabu baay'inaan. Warri keessa jirtan meetti dhaqoo garmaamu tola. Garmaamu tola ree utaalu tola malee asitti immoo. Edda silaa nan ilaaltu barcaalaa koo akkas nagashiin sin jedha. Yeroo sadii moo yeroo afur foonaa dhaqu. Neetworkiitu hedduu hin jiru ture. Neetworkiin qabu ture. Kanaafan namoota hedduu gaggalchuu dhiisee amma garuu guutuudha. Shaadok. Waan jedhu. Jirta. Garmaamu. Si jira caalaa kun agadhanti. Jirra kunoo. Sirba keessaa haaraa kunoo bakka dhiisuu dadhabne bar. Dhiisuu dadhabne. Ambassaan qabdu isaan sababeeffachuu fi Valentine Day sababeeffachuun ambassaan qabdu. Intini malee yuunivarsiidha. Kayyeroo darbisee inni okkoleen ni maakii bira deemem. Inni makkala ture. Maakii bira deemu jedhee Sudaan gammoojjii siinaa jira. Gammoojjii siinaa jira jedhanii. Otuma okkoluu bira ga'uu dadhabe. Amma gara meeroo kana gaheeraa jedhan gara kaartuum. Achi ga'u. Ante marraja inyuut si kenna. Obsaa abdisaa gashi. Obsaa abdisaan jira asirratti. Naan galchaa maakiin jirti. Sheer godhuufi. Maatii yookaan eenyu seenaame. Inni guddaan karoorri keenya irra maalinni
ummata keenya rakkateef ummata keenya beela'ee haa dhaqqabnu waliin haa dhaqqabnu. Saba guddaarraa dhalanne kanaa waliin ageenyuu fi jechuu barbaadeen adda dureedhaan fuuldura dhaabadhee kanan dhufeef ishii kana qopheeffadheeni waan biraa barbaachaaf osoo hin taane egaa rabbiin galannaa ga'u garuu keessa baanadhiin abdii guddaa qaba.